Akkam jirtu maatiiwwan qubee akkaadaamii galanni waaqayyoof haa ta'u ani nagaa kooti ani Fayyisaa Elitti qubee akkaadaamiirraa viidiyoo kana irratti qabadhee kan isiniif dhiyaadhe herreega kutaa 11ffaa yuunitii jalqabaa yuunit 1 relations and functions kan jedhu irraatii bara 2004 irraa kaasanii amma 2016tti ba'anii paartii 1 qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa otoo viidiyoo keenya kana ilaaluun jalqabin jechuudha ofii keessaniitti jalqabaa gaaffilee kana akkasiin hojjetan isinan jajjabeessa. Gaaffilee kana immoo bifa PDF tti yoo barbaaddan fuula Telegram channel irratti @qubee akkaadaamii yoo jettan Telegram channel keenya argattanii achirratti immoo bifa salphaa ta'een argachuu dandeessu. Akkasuma immoo warreen YouTube channel keenyaatiif haaraa taatan subscribe gochuudhaan akka jalqabdan akkasuma warreen isin tole irraati barachaa jirtan immoo like gochuudhaan share gochuudhaan barattoota Oromoo hedduu bira akka gahu akka nu deeggartan kabajan isin gaafadha. Kallattiidhuma gara viidiyootti. Gaaffii lakkoofsa tokko irratti maal jedha? If x is less than 0 then the simplest form of x minus absolute value of x over x is equal to nun jedhe. Asirratti amma wanti isin beekuu qabdanii x ni less than 0 dhaan nun jedheera. Kan biraammoo asirratti absolute value of x in. Kanaaf iyyuu gaamma absolute value of x jechuun maal jechuu akka ta'e beekumsi irra jiraata jalqaba irratti. Kutaa 11ttis akkasuma kutaa 9ttis akkuma barattanii gaa absolute value of x jechuun is equals to maal ba'a jedha x ba'a jedha. Yoo maal ta'e if x is greater than 0 ta'edha. Akkasuma immoo x 0 ba'a jedha. If x is equals to 0 jedha. Akkasuma immoo negative x ba'a jedha. Yoo maal ta'e if x is less than 0 yoo ta'e jedha. Kana jechuun yoo deebinee barreessine absolute value of x ni is equals to x ba'a if x is greater than or equals to 0 and negative x if x is less than 0 jechuudha. Sababiin isaa maalifidha? 0 negative integer gati ta'e negative jechuun waan hin dandeenyedhaatii fi isuma kanatti dabaluu dandeenya jechuu barbaadeetan. Okay. Erga kana beeknee gaamma iddoo kanatti f of x keenya gaafa salphisnu jechuudha. F of x is equals to x minus jenneeti gaamma absolute value of x jedhu kanatti. Garuu iddoo kanatti maal jedhera? X ni less than 0 dhaan nu jedhera. Sababii kanaatiif gaamma x less than 0 naa ta'u absolute value of x maal baanneera? Negative x baanneera. Kanaafiyyu minus of minus x divided by x taate jechuudha. Is equals to x minus of minus x jechuun maal jechuudha? X plus x jechuudha. That is 2x taate jechuudha. Divided by x taate jechuudha. Is equals to x in x daatiin gaafa badu maal tafa? 2 tafa jechuudha. Kanaafiyyu answeriin keenya b irra kan jiru kana ta'a jechuudha. Okay, inni kan biraan gaaffii lakkoofsa lammaffaarra kan jiru moto laallee maal jedha? If f of x is equals to square root of x plus 2 divided by x plus 2 and g of x is equals to 1 over x minus 2 then f of g of x is equal to nun jedhe. Asirratti kan nuti gaafatamne combination of composition of functionidha. Kana jechuun karaa biraatiin foogii akka nuti barbaannu gaafatamne jechuudha. F of g of x jechuun maal jechuudha? F keessatti bakka x eenyuun galchi jechuudha? G of x galchi jechuudha. Kanaaf iyyuu gaammas neeti bakka x kana g of x kana galchina jechuudha. Isa kana jechuudha. Then isarra keessa gaafa galchinu radical of x bakka x kana maal galchina jechuudha amma 1 over x minus 2 galchina jechuudha. Sana booda plus 2 isheen kun immoo akkuma jirtutti jirti. Divided by x plus 2 kan jedhu kanarratti bakka x kana maal galchina? 1 over x minus 2 galchina jechuudha. Gaafa composition of function gaafa hojjennu jechuudha. 1 over x minus 2 plus 2 immoo akkuma jirutti jira jechuudha. Is equals to negative 2 plus 2 gaafa jennu isheen kun 0 taati. Asittis negative 2 plus 2 gaafa jennu isheen kunis maal taati? 0 taati. Irra keessatti maal qofaa ta'e square root of 1 over x divided by isheen jalaas immoo 1 over x taati jechuudha. Sana booda asirratti square root kana bakka lamatti qooduu dandeenya miti. Square root of 1 over square root of x jenne jechuudha. Kana kutaa 9ttis kutaa 10 boqonnaa lammaffaa keessattis sirriitti ilaallu boqonnaa sadaffaa keessatti. Kanaaf iyyuu isheen kun maal taate jechuudha? 1
divided by root x taati. Ishii kana jechuun immoo yoo barbaanne maal gochuu dandeenya? Garagalchinee ittiin baay'isuu dandeenyu bifa kanaati. X divided by 1 jennee jechuudha. Kuni seera hiruu keessatti ni danda'ama waan ta'eef. Sana booda z equals to x divided by square root of x ta'a jechuudha. Amma gaa kana dhaqnee filannoo keessa barbaadna jechuudha. Filannoo keessa garuu maadha? Kun hin jiru. Kanaaf iyyuu step inni itti aanu jiru maal godha? Rationalization of denominator kan jedhamu yookaan immoo kutaa 9 boqonnaa tokkoffaa keessatti kan barattan jechuudha. Kana gaa amma denominator isaa rationalize gochuudhaatii fi maalitiin baay'isuu qabna jechuudha. Square root of x dhaatiin baay'isuun nurra jiraata. Sana booda z equals to kana jechuun akka tokkoon baay'isnetti dha miti square root of x over square root of x jechuun tokko jechuudha. Sana booda x times square root of x jechuun x times square root of x taati. Square root of x times square root of x jechuun immoo maal ba'a? X taati jechuudha. Sana booda x isheen kun x ishee kana gaafa balleessitu maal ta'a jechuudha? Square root of x argannaa jechuudha. Ansarii keenya dhumarratti. Square root of x kan jedhu kun immoo irra jira jechuudha. C irra jira jechuudha. Deebii keenya bifa kanaatiin argachuu ni dandeessu jechuudha. Dhuftanii iddoo kanatti ishee kana qofaa fiddanii kun as keessa deebiin hin jiru. Kanaafiyyuu dogoggoran hojjedhe jechuun isinirra hin jiraatu. Aga dhumaatti deemuun isinirra jiraata jechuudha. Inni kan biraa gaaffii lakkoofsa sadaffaarra kan jiru moo ilaallu. If f of x is equals to ln of x over x minus 1 plus 2 for x is greater than 1 jedha. Then which one of the following is the inverse of f nun jedhe. Kan erma ingilii keessatti inverse f kan teekamedha. Amma gaafa functioniin tokko nuu kenname inverse functionichaa gaafa barbaadnu jechuudha. Steepii 3 qabna. Steepii 3. Steepii jalqabaa f of x keenya eenyuutiin bakka buusudha? Y dhaatiin bakka buusudha. Kuni steepii jalqabaati. Asirratti f of x jedhamee kenna bira y is equals to jennee barreessinaa jechuudha. Steepiin lammaffaa maal gochuudha? X dhaatii fi y botaa wal jijjiiruudha yookaan immoo interchange goonaa jechuudha. Steepiin sadaffaa maal goona? Solve for y. Y dhaatiif maal goona? Solve goonaa jechuudha. Steepii 1, steepii 2, steepii 3 jechuudha. Steepii isaan kana sadan erga deemnee booda steepii arfaffaa irratti y eenyuutiin change goonaa miilana f of x yookaan immoo g of x yookaan immoo f of inverse of x dhaatiin bakka buusuu dandeenya jechuudha. Amma gaa steepii number 1 irraati haa kaanu. F of x keenya maal goonan jedhe y dhaatiin bakka buusnaan jedhe y is equals to ln of x divided by x minus 1 plus 2 taatii jechuudha. Sana booda erga akkas goone booda steepii lammaffaa irratti maal jennee x fi y wal jijjiirraan bakka x y galchina bakka y immoo x galchina jechuudha. Asirratti gaa x is equals to ln of y divided by y minus 1 plus 2 taatii jechuudha. Amma step number 2 finneerra step number 3 irratti immoo maal goona? Y dhaatiif solve goona jechuudha. Y dhaatiif solve goona. Amma gaa y dhaatiif solve gochuudhaatiif y nas keessa jira. X is equals to ln of y over y minus 1 plus 2 dha. Asirratti immoo kutaa 10 keessatti akka walitti ilaallutti maalidha? Fakkeenyaatiif logarithm of a base b is equals to c yoo ta'e kana exponential formitti gaafa deebisnu b the power of c is equals to a ta'a jenneeti walitti ilaalletti ture. Kun immoo laanii gaafa jennu it is natural logarithm dha miti. Beeziin isaa maadha jechuudha. Karaa biraatiin e dha jechuudha. Kanaaf iyyuu kun gaafa bifa kanaatiin barreessinu e the power of x iddoo kana maaltu jira? E dha. Sababiin isaa maal fedha? It is natural logarithm dha waan ta'eef jechuudha. Laan jechuun maal jechuudha karaa biraatiin? Laan of x jechuun logarithm of x base e jechuudha karaa biraatiin jechuudha. So iddoo kanatti e the power of x is equals to maal ta'a jechuudha? Y divided by y minus 1 plus 2 taatii jechuudha. Sana booda maal haa goonu amma 2 kana fee akka isaa dabarsinu. Kana jechuun warra y hin qabne gar tokkotti warra y qabu immoo gar tokkotti jechuu godha. Sana booda maal taati? E the power of x minus 2 taatii jechuudha. Is equals to y divided by y minus 1. Sana booda amma y over y minus 1 kana y kophaatti hambisuu waan hin dandeenyedhaatii fi amma immoo qaxxaamura haa baay'isnu. Sana booda maal taati? E the power of x minus 2 times y minus 1 is equals to maal ta'a? Y ta'a jechuudha.
Sana booda ishii kana gaafa walirra baay'isnu maal taati? E the power of x times y gaafa jennu y e the power of x times negative 1 gaafa jennu immoo e the power of x taati. Negative 2 times y gaafa jennu immoo minus 2y taati. Minus 2 times negative 1 gaafa jennu immoo positive 2 is equals to y. Sana booda iddoo kanatti warra y qabu yookaan immoo common factor y warra qabu gar tokkotti, warra immoo y hin qabne immoo gar tokkotti hasaasabna. Kanaaf iyyoo sirraatiin y is the power of x iddoo kanatti kun y waan hin qabne irratti isa achi dabarsina. Negative 2y kan biraan immoo y asirraatiin jira. Yeroo as darbu maal ta'a? Minus y taati jechuudha. Is equals to ishii kana immoo achi dabarsina. Is the power of x kun immoo ammas gaafa achi dabartu minus 2 taati jechuudha. Sana booda ishii kana too salphisne immoo maal taati miilana? Y is the power of x. Isheen kun minus 2y minus y jechuun maal jechuu taati? Minus 3y is equals to is the power of x minus 2 taati jechuudha. Sana booda iddoo kanatti common factorii qabu. Eenyudhaanis y dha. Itoo isaa alatti baafanne y into is the power of x minus 3 is equals to is the power of x minus 2 taati jechuudha. Sana booda y kophaatti hambisuudhaatiif eenyuutiif irraa? Is the power of x minus 3 dhaatiif irraa jechuudha kanaadhachu. Kanaafiyyuu is the power of x minus 2 divided by is the power of x minus 3 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda y keenyaatiif solve goone irraa waan ta'eef bifa kanaatiin ta'a jechuudha. Sana booda gaafa iddoo kanatti dhufne y keenya eenyuutiin bakka buusna jechuudha miilana? F inverse dhaatiin bakka buusnaa jechuudha. Kana jechuun as keessatti eenyu nuun jedhe? G of x kan inni jedhe jechuudha. Sana booda g of x keenya immoo is equals to maal ta'a jechuudha? E the power of x minus 2 divided by e the power of x minus 3 ta'a jechuudha. Kana dhaqnee filannoo keessa barbaannaa jechuudha. Kun immoo filannoo kamirra jira? R jira jechuudha. Kanaafiyyuu inverse of a function bifa kanaatiin barbaaduun ni danda'ama jechuudha. Inverse function barbaadi kan jedhu qormaata bara kamii irratti iyyuu dhibee hin beeku. Kanaafiyyuu sirriitti akkamitti akka barbaadan isinii galuu qaba jechuudha. Kana qormaata irratti ni dhufa, dhabuun isinirra hin jiraatu salphaadhumatti. Inni kan biraa mee gaaffii lakkoofsa arfaffaarra kan jiru moo walitti ilaallu. Maal jedha? What is the value of absolute value of x plus 2x if x is less than 0 jedha. Kun egaa akkuma sila walitti ilaalle 2004 irrattis baheera, 2005 irrattis baheera jechuudha. So isa kana hojjechuudhaatii fi jalqaba irratti maal beekuu qabdu sun jedhe absolute value of x ni maal akka ba'u beekuun nurra jiraata. Absolute value of x jechuun egaa qixxeetaa maal baanne irraa x ba'a. If x is what? Greater than or equals to 0 and negative x ba'a. If x is less than 0 yoo ta'e jenneerra. Kanaaf iyyuu gaamma asirratti x keenya maal nuun jedheera? It is less than 0 dhaan nuun jedheera. Sababii kanaatiif absolute value kana keessaatti maal ba'a jechuudha kuni negative x ba'a jechuudha. Plus 2x taati jechuudha. Is equals to negative x plus 2x gaafa jennu maal ta'a jechuudha? Positive x ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu answeriin keenya D irra kan jiru kana ta'atii jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa shanaffaarra kan jiru maal allu? If f of x is equals to 1 over e the power of x plus 1, then which one of the following is equal to f inverse of x? Amma f inverse of x akkantu barbaannu nu gaafate jechuudha. Asirratti egaa steepii 3 qabaanneera. Steepiin jalqabaa maal gochuu dandeenya? F of x keenya y dhaatiin bakka buusudha. F of x keenya eenyudhaatiin bakka buusna? Y dhaatiin. Kanaafiyyuu y is equals to ennaa jechuudha bakka f of x kana. Is equals to 1 divided by e the power of x plus 1. Inni kan biraan maal gochuu dandeenya? X dhaatii fi y maal goonanneera? Bakka wal jijjiirranneera. Kanaafiyyuu bakka y ture x galchina is equals to bakka x ture immoo y galchina jechuudha. 1 over e the power of y plus 1. Steepii sadaffaarratti maal goona? Solve for y goona jechuudha. Sana booda asirraatti y dhaatiif furuudhaatii fi jalqabamee kana qaxxaamura haa baay'isnu iddoo kanatti jechuudha. Sana booda maal ta'a? X times e the power of x ishii kana kanatti baay'isaan jira jechuudha. Plus x is equals to maal ta'a? 1 taate jechuudha. As lammoo tokkotu jira waan ta'eef. Sana booda asirratti sorry isheen kun y. Sana booda maal haa godhu? X kana acha dabarsu. Sababiin isaa maaliifidha? Kan nuti barbaannu y kana kophaatti hambisuudha waan ta'eef jechuudha. X is the power of y is equals to 1 minus x taati jechuudha. Sana booda
maal haa godhu x dhaatiif haa jiru karaa lachuu jechuudha over x jedhe jechuudha. Kana jechuun maal ta'a e the power of y is equals to 1 minus x divided by x taati jechuudha. Sana booda gamma kuni e the power of y dha. Nuti immoo maal barbaanna y kophaatti hambisuudha. Kanaaf iyyuu otoo karaa lachuu laanii isaa fudhanne karaa kanas laanii karaa kanas immoo laanii isaa too fudhanne jechuudha bifa kanaati. Sana booda maal ta'a lan of e the power of e jechuun maal jechuu taati y times lan of e taati is equals to lan of 1 minus x divided by x. Lan of e jechuun maal jechuudha tokko jechuudha. Kana jechuun lan of e jechuun qixxeetaa maadha logarithm of e base e jechuudha. Beeziin isaa fi logaritmiin isaa tokkodha taanaan immoo yookaan wal fakkaataadha taanaan is equals to maal taaneerra waan ta'aneera kutaa 10 keessatti jechuudha. Kanaaf iddoo kanatti maal qofaa tafa jechuudha y qofaa tafte jechuudha. Is equals to lan of 1 minus x divided by x kan jedhu solution keessa answer keenya keessa dhaqnee barbaannaa jechuudha. Garuu gaamma bifa kanaatiin kan barreeffame hin jiru. 1 minus x minus lan of x dha kuni is the power of x negative x plus 1 dha kuni 1 over x plus 1 dha kuni solution keessa hin jiru jechuudha. Amma gaa inni kan biraan immoo maal beekna fakkeenyaatiif logarithm of a over b yoo ta'e jechuudha. Beeziin isaa fakkeenyaaf base 10 yoo ta'e jechuudha wanti kuni is equals to kana jechuun maal jechuudha logarithm of a minus logarithm of b jechuudha. Laanii keessattis isumatu hojjetaa jechuudha. Sana booda y is equals to lan of 1 minus x minus lan of x ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu gaammaddoo kanatti deebiin keenya eerra kan jiru kana ta'a jechuudha. Amma gaa iddoo kanatti gaaffii meeqa isin gaafate jechuudha. Gaaffii almost gaaffii lama jechuudha boqonnaa lama keessaati. Tokko kutaa 10tti kan barattanii dhuftan tokko immoo kutaa 11tti inversii akkamitti akka barbaadan kan barattan jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa dubbistanii walitti fiddanii dubbisuun isin irra jiraata jechuudha. Okay. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa ja'affaarra kan jiru moo walitti ilaallu. Gaaffii lakkoofsa ja'affaarratti maal jedha? Given f of x is equals to lan of x minus 1 and g of x is equals to square root of 1 minus 2x. Which one of the following is the domain of fog nuun jedhe asirratti. Amma asirratti wanta isin beekuu qabdanii wanta lamatu jira. Inni tokko maalidha? Fogiin kun defined ta'uudhaatii fi yookaan immoo fog jechuun maal jechuudha? Fog of x jechuun is equals to f of g of x jechuudha miti. Amma f of g of x kan jedhu kun defined ta'uudhaatii fi maaltu defined ta'uu qaba? G of x ni defined ta'uun irra jiraata jalqaba irratti jechuudha. Kana jechuun egaa karaa biraatiin doomeniin f of g of x kuni subseetii eenyutu jechuudha? Kan g of x ti jechuudha. Sana gadi yoo ta'e malee sana ol ta'uu hin danda'u yookaan immoo ol keessa ta'uu danda'u jechuudha doomeniin isaanii. Kanaaf iyyuu doomenii foogii gaafa barbaannu jechuudha. Jalqaba irratti doomenii g of x barbaanna. Isa keessa jiru kana jechuudha. F of g of x waan jiru. Itti aansanii immoo maal goona? Funkshinii f of g of x jedhamu kana erga barbaanne booda doomenii isaa ammas dabalee barbaanna jechuudha. Sana booda domain of fog kan nuti jennu kuni intersectionii domenii f of g of x dhaatii fi f g of x ta'a jechuudha. Kanaaf iyyuu amma domenii g keenyaa barbaannu jalqaba irratti domain of g. Domain of g keessatti functioniin kun defined ta'uudhaatii fi inni raadikaala jala jiru kun maal ta'uu qaba? Greater than or equals to 0 ta'uu qaba. Sababiin isaa maalifidha? Raadikaala jala negaativa ta'e taa'uu hin danda'u waan ta'eedhaatiif jechuudha. Kanaaf iyyuu 1 minus 2x kun it must be greater than or equals to 0 ta'uu qaba jechuudha. Kana jechuun 1 minus 2x is greater than or equals to 0. Sana booda x keenya kophaatti hambisuudha waan ta'eef kaayyoon keenya negative 2x is greater than or equals to shii kana acha dabarsinu jechuudha bifa kanaatti. Sana booda negative 2tiif haa hirru iddoo kanatti. Sana booda negaativeaatiin gaba badu x is amma gaafa inequality negativaatiif gaafa hirru maal ta'a? Inequality'n sun ni jijjiirama wanti isaa jechuudha. Kanaaf iyyuu less than or equals to taati jechuudha. That is positive 1 over 2. Iddoo kana negative qaba ture waan ta'eef. Sana booda value'n x keenya less than or equals to 1 over 2 ta'uu qaba jechuudha. Doomeniin keenya amma iddoo kanatti maal ta'edha? X such that x is less than or equals to 1 over 2 taati jechuudha. Kuni doomenii eenyuuti? Doomenii
g jechuudha yookaan immoo g of x keenya jechuudha. Sana booda maal barbaanna amma f of g of x barbaanna jechuudha. g of x keenya f of x keessatti dhaqne bakka x galchina jechuudha. Innis immoo maal ta'a gazii equals to ln of jenneeti bakka x kana radical of 1 minus 2x galchina jechuudha. Radical of 1 minus 2x sana booda minus 1 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda maal goona jechuudha amma doomenii wanta kanaa barbaaduudhaatii fi akkuma kana dura beektanii fakkeenyaatii fi logarithm of x base b too ta'e jechuudha. Vaaliyoon x greater than 0 ta'uun dirqamadha seera logarithm keessatti jechuudha. Kutaa meeqatti akka laalletti kutaa 10tti akka laalletti jechuudha. Kanaafiyyuu doomenii wanta kanaa barbaaduudhaatii fi maal goona jechuudha square root of 1 minus 2x minus 1 ini must be greater than 0 ta'uun irra jiraata jechuudha. Sana booda ishii kana tokko as dabarsine square root of 1 minus 2x is greater than 1 taati jechuudha. Sana booda tokko laalachuu square goone square root kana balleessuudhaatiif jechuudha. Karaa kanas square karaa kanas immoo square too goone. Sana booda kun maal taati 1 minus 2x greater than 1 taati jechuudha. Sana booda ishii kana toon akkas dabarsee minus 2x isheen kun gaafa akkas dabarsu maal taati minus hin taatu greater than 1 minus 1 taati. Isheen kun maal taati 0 taati jechuudha. Sana booda negative 2x is greater than 0 ta'a. Sana booda over negative 2 over negative 2 goona jechuudha. Sana booda iddoo kanatti negative 2 dhaatiin gaafa fudhu x is less than taati jechuudha masheen kun. Sababiin isaa maaliifidha negativaatiif hiraa jirra waan ta'eef less than 0 taati jechuudha amma iddoo kanatti. Gatiin x keenya less than meeqadha 0 dha jechuudha. Sana booda gaama maal goona doomenii foogii kanaa barbaaduudhaatiif jechuudha. Maal gochuu qabna jechuudha amma isaan kana lamaan intersection isaanii fudhannaa jechuudha. Doomenii g dhaa fi doomenii isa kanaa jechuudha. Malee iddoo kanatti doomenii f of g of x keenya erga barbaanne kana isumadha jennee asirratti aansariin keenya c dha jennee bukkee darbuu hin dandeenyu jechuudha. Maaliifidha f of g of x kun defined ta'uudhaatiif maal ta'uu qaba? G of x inni kun defined ta'uun irra jiraata waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu gaama kana intersection isaanii fudhachuudhaatiif maal goona number line fayyadamuu dandeenya. Kana jechuun iddoon kun 0 yoo ta'e iddoon kun immoo positive 1 over 2 yoo ta'e iddoon kun immoo negative 1 over 2 yoo ta'e jechuudha. X is less than 0 jechuun asirraa kaasee bifa kanaatiin kan jirudha miti. Inni kan biraan immoo x is less than positive 1 over 2 jechuun immoo maal jechuudha? Iddoo kanatti bifa kanaatiin jechuudha. Iddoo kanatti ishee garuu isheen kun maal sarkilii qabdi. Kana jechuun 0 dabalatu jechuudha karaa biraatti. Kana booda gaama koomenii kan isaan qaban barbaannaa jechuudha. Koomenii kan isaan qaban kamidha? Isa kanaa jechuudha. Hageessatti haga iddoo kanatti. Kanaafiyyuu doomeniin foogii keenya jechuudha iddoo kanatti is equals to maal ta'a jechuudha. X such that x is less than 0 taati jechuudha. Equals to qabu iddoo kana sababiin isaa maalifidha? 0 kana hin dabalatu waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu aansariin keenya siirra kan jiru kana ta'a jechuudha. Okay. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa torbaffaarra kan jiru maal allu? Maal jedha? If f of x is equals to cube root of 1 plus e the power of negative x, which one of the following is equal to f inverse of x? Kuni bara 2006 irratti kan beekna. Kanaafiyyuu f inverse qormaata kamirratti iyyuu carraan hafuusaa gadi bu'aadha. Kanaafiyyuu f inverse yookaan immoo inverse of f of x akkamitti akka barbaadan sirriidhumatti isinii galuu qaba jechuudha. Kanaafiyyuu gaammaa asirratti steeppiin jalqabaa maal gochuu dandeenya? F of x keenya eenyuutiin bakka buusudha? Y dhaatiin bakka buusudha. Y is equals to cube root of 1 plus e the power of negative x taate jechuudha. Steeppiin itti aanu jiru maal gochuu dandeenya? X y dhaatiin jijjiirudha. Y immoo x gochuudha jechuudha. Sana jechuun x is equals to cube root of 1 plus e the power of negative y taati jechuudha. Sana booda maal gochuudha amma x y dhaatiif furuudha. Sana booda isa furuudhaatiif maal goonu karaa lachuu cube goonu. Karaa kanas cube, karaa kanas immoo cube goonu bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda cube isheen kuni cubein kun jechuudha. Cube root isaa yoo balleesse sana booda x cube is equals to asirraatiin maal ta'a jechuudha? 1 plus e the power of negative y ta'a jechuudha. Sana booda to y kan achi dabarse x cube minus y is equals to e the power of negative
y taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda gaamma ishii kana y kophaatti hambisuudhaatii fi karaa lachuu isaanii maal fudhachuu hin danda'a jechuudha? Laanii isaa fudhachuu hin danda'a jechuudha. Sanaafiyyuu laan of x cube minus 1 is equals to asirraanitti immoo gaafa laanii isaa fudhannu yookaan immoo laan of e the power of negative y yoo jenne sana booda ishiin kun maal taate jechuudha amma laan of x cube plus minus 1 is equals to laan of e the power of negative y jechuun egaa maal ta'a akkas ilaalletti negative y taate jechuudha. Sana booda karaa lachuu maaltii fayyadu negative ati fayyadu. Y kana kophaatti hambisuudhaatiif jechuudha. Over negative 1 over negative 1. Y is equals to maal ta'a laan of negative laan of x cube minus 1 ta'a. Sana booda dhaqnee kana choice keenya keessa dhaqnee barbaanna jechuudha. Garuu ammaas keessa choice keessa hin jiru wanti kun jechuudha. Inni kan biraan immoo seera logaritmii akkas jedhu immoo jira. Negative logarithm of a base b otoo nuun jedhee jechuudha. Qixxeetaa kana jechuun maal jechuudha? Logarithm of a the power of negative 1 akkas jechuu ni dandeenya. Kana jechuun immoo logarithm of 1 over a base b jechuu ni dandeenya jechuudha. Bifuma kanaatiin egaa y is equals to inni kana laan of x cube minus 1 the power of negative 1 jechuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun immoo y is equals to laan of jennee 1 over x cube minus 1 jechuun ni danda'ama jechuudha bifa kanaati. Kanaafiyyuu kana dhaqnee choice keenya keessa barbaanna jechuudha. Innis immoo inni irra jira a irra jira jechuudha. Inni kan biraan maadha? Gaaffii lakkoofsa 8ffaa kan jedhamu walitti ilaallu. The inverse of the function defined by g of x is equals to 2x divided by x plus 3 is equal to nuun. Asirrattis inverse of function akkanatti barbaannu gaafatamna jechuudha. Haala 2004, 2005, 2006, 2007 irratti walitti aanee dhufeera jechuudha. Kanaafiyyuu inverse of function kan jedhu akkamitti akka barbaadan sirriidhumatti beekumsa irra jiraata. Gaaffii bara kamii irratti iyyuu naafuu jechuudha. Sana booda gaamma inverse function kana barbaaduudhaatiif steepini jalqaba maal gochuudha? G of x keenya y dhaatiin bakka buusudha. Kana jechuun y is equals to jenneeti 2x divided by x plus 3 taati jechuudha. Sana booda maal gochuudha? X keenya y dhaatiin bakka buusna, y keenya immoo x dhaatiin bakka buusna jechuudha. Kana jechuun x is equals to 2 times y divided by y plus 3 taati jechuudha. Sana booda maal goona? Kana qaxxaamura baay'isna. X times y gaafa jennu xy taati plus x times 3 gaafa jennu immoo 3x taati jechuudha. Is equals to 2y taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda maal goona amma warra y qabu gar tokkotti sassaabbanna, warra y hin qabne immoo gar tokkotti sassaabna jechuudha. Sana booda 2y kana tochi dabarsini xy minus 2y taati jechuudha. Is equals to 3x kana immoo gaafa dabarsinu maal taati? Minus 3x taati. Inni kan biraan iddoo kanatti y'in kuni koomenidha isaan kan lamaati. Kana jechuun koomen faaktarii gatitee alatti baafachuu dandeenya jechuudha bifa kanaati. Sana booda asitti maal tafa? X tafti, asitti immoo minus 2 tafti jechuudha. Is equals to negative 3x taati jechuudha. Sana booda ishii kana toon fidee sitti hojjedhe y kana kophaatti hambisuudhaatiif eenyuutiif hiruu qabna? X minus 2 dhaatiif hiruu qabna karaa lachuu. Sana booda y is equals to negative 3x divided by x minus 2 taati jechuudha. Kuni y keenyadha. Sana booda step isa dhumaa irratti maal gochuu dandeenya? Y keenya g inverse of x dhaatiin bakka buusuu ni danda'ama. Innis immoo qixxeetaa maal ta'a jechuudha? Negative 3x divided by x minus 2 taati jechuudha. Kun immoo eenyu irra jira jechuudha? C irra kan jiru kana jechuudha. G inverse of x is equals to negative of 3x divided by x minus 2 ta'a jechuudha. Kana bifa kanaatiin hojjechuun ni dandeessu jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 9ffaa irra kan jiru maal ilaallu? If f a to b nuun jedhe asirratti f ni a irraatii gara b tti yoo nuun jedhe yookaan immoo a mapped to b yoo nuun jedhe jechuudha. A'n kuni asirratti f dhaatiif maalidha? Inputidha. B'n kun immoo maalidha? Outputidha yookaan immoo range isa jennu sana jechuudha. Iddoo kanatti immoo maal nuun jedhe? G is b mapped to c nuun jedhe. Asirratti immoo b'n g dhaatiif maal ta'e? Inputii ta'e, c dhaatiif immoo c immoo maal ta'e? Outputii ta'a jechuudha. Are functions, then which one of the following is true about the composition function? Why composition function kana dhugaa kan ta'e kamidha jedha. Domain of GOF is a subset of domain of f dhaan nuun jedhe.
doomeniin goofii sabseetii eenyutu nuun jedhe kan F'ti nuun jedhe. Asirratti sila maasiniin jedhan ture goofii keessatti jechuudha. Goof of F of X defined ta'uudhaatii fi jalqaba irratti F of X maal ta'uu qabanneerra defined ta'uu qabanneerra. Kana jechuun immoo doomeniin goofii jechuudha. It is a subset of domain of F'dha jechuudha karaa biraati. Kanaafiyyuu inni kuni sirriidha. Which one of the following is true waan jedhudha. Biirra kan jiru range of goof is range not subset of range of G dha jedha iddoo kanatti. Rangein G of X subsetii range of G ta'uu qaba ture iddoo kanatti jechuudha. Iddoo kanatti nootii ta'uu hin taane isheen kun maal ta'uu ture subsetii ta'uu ture jechuudha. Isa kana fakkeenyaatiin immoo ilaaluu dandeessu ofii keessanitti. Inni kan biraa maal jedha domain of goof is not a subset of domain of F jedha. Inni kun maal soobadha. Doomeniin goofii subsetii eenyu ta'uu qaba ture domain of F ta'uu qaba ture jechuudha. Inni kan biraan range of goof is a subset of range of F dha. Inni kun immoo doomenii isaa akkasidha malee reenjiin isaa akkas ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanas kunis soobadha. Aansariin keenya maal ta'a jechuudha? Eerra kan jiru kana taatii jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa kurnaffaa irra kan jiru maal jedha? If the point 3, negative 2 is on the graph of y is equals to f of x irra jiraate, which point is on the graph of y is equals to f inverse of x jedha asirratti. Amma asirratti 3, negative 2 gaafa jennu inni kuni giraafii kamirra nu jedhan jedhe y is equals to f of x irra jiran jedhe. Kana jechuun asirratti inni kun maalidha? This input dha. Kana jechuun domenii dha jechuudha. Isheen kun immoo maalidha? Output dha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Range dha jechuudha asirratti. Asirratti immoo kan nuti gaafatamne maalidha? F inverse isaa irrattidha. F inverse irratti pointiin kun akkam ta'aadha? Kana jechuun egaa amma domain of F jechuun is equals to range of F inverse kan ta'e beektu. Inni kan biraan immoo range of F jechuun immoo domain of F inverse kan ta'e beektu jechuudha. Kanaafiyyuu gammaddoo kanatti doomeniin ture kuni range ta'a jechuudha. Maal keessatti? Inverse keenya keessatti jechuudha. Kana jechuun egaa amma inni range ture kun immoo domenii ta'a jechuudha F inverse keessatti. Kanaafiyyuu negative 2, positive 3 taati jechuudha iddoo kanatti aansariin keenya. Negative 2, 3 kanaafiyyuu C irra kan jirtu kana ta'a jechuudha. Meema immoo gaaffii lakkoofsa 11 irra kan jiru maal laalla? Maal jedha? If f of x is equals to square root of x cube and fog of x is equals to fourth root of x, then what is the value of g of 8 non jedhe. Asirratti amma kan nuti gaafatamne g of 8 dha. G of 8 kana barbaaduudhaatiif immoo maaltu nu barbaachisa? G of x nu barbaachisa. Kanaafiyyuu jalqaba irratti g of x barbaaduun nurra jiraataa jechuudha. G of x keenya meeqa akka ta'e then g of 8 barbaadna jechuudha. Asirratti gamma g of x kana barbaaduudhaatiif kan nu kenname maadha? Fog of x nu kennamedha. Kan biraa immoo f of x nu kennamedha. Fog of x jechuuni kana jechuuni is equals to maal ta'a? F of g of x jechuudha miti karaa biraati. F of g of x jechuun yoo maal jechuudha? F of x keessatti bakka x g of x galchii jechuudha. Asirratti f of x ishii kana jechuuni karaa biraatiin maal jechuudha? X the power of 3 over 2 jechuudha. Miti? Sana booda gammaddoo kanatti bakka x kana g of x luma jennee agalchinu. G of x the power of 3 over 2 taati jechuudha. Is equals to ishii kana jechuun maal jechuudha? X the power of 1 over 4 taati. Sana booda gamma asirratti raadikaala yookaan immoo the power of 1 over 2 kana balleessuudhaatiif jechuudha. Karaa lachuu maalaa godhu? Iskeerii haa taasisu. Karaa kanas immoo iskeerii haa taasisu bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda tuun isheen kuni tuu ishii kana ni balleessite jechuudha. Sana booda maal ta'a? G of x the power of 3 is equals to iddoo kanatti immoo 2 over 4 taati. That is x the power of 1 over 2 taati jechuudha. Sana booda immoo iddoo kanatti kiubii kanaasii balleessuudhaatiif jechuudha. Karaa lachuu maalaa godhu? Kiubii ruutii jalaa galchu bifa kanaatiin jechuudha. Sana booda kiubiin kun kiubii ruutii kana naa balleessu g of x qofa arganna jechuudha. Is equals to maal taati? Cube root of x the power of 1 over 2 taati jechuudha. Kana jechuun immoo karaa biraatiin maal jechuudha? X the power of 1 over 2 times 1 over 3 jechuudha. Kana jechuun immoo x the power of 1 over
6 taatii jechuudha. Kuni maadha? G of x keenyadha. Kan nuti gaafatamni immoo maalidha? G of 8 dha. Isa barbaaduudhaatiif gamma G of 8 is equals to bakka x maal galchuudha jechuudha amma 8 galchina jechuudha. 8 the power of 1 over 6 taati. Kana dhagnee solution keessa kan immoo answer keenya keessa dhagnee barbaadna jechuudha. Garuu hin jiru as keessa. Kanaatiif iyyuu kana irra deebinee yoon salphaate salphisuun nurra jiraata jechuudha. 8 jechuun maal jechuudha? 2 the power of 3 jechuudha. Yookaan immoo 2 cube. The power of 1 over 6 taati jechuudha. Sana booda is equals to 2 the power of 3 over 6 ta'u kun walitti baay'ata waan ta'eef is equals to 3 6 dhaatiin gaafa salphatu 2 the power of 1 over 2 taati jechuudha. Is equals to square root of 2 argannaa jechuudha asirratti. Kanaaf iyyuu answeriin keenya kamiin taatudha? C irra kan jiru kana taati jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 12ffaa moo alaala? Let f of x is equals to 3x plus 1 divided by x minus 2. Then what is the range of f of x? Kun amma it is a rational function dha. Kana boqonnaa lama keessatti ni barattu rational function jechuun maal jechuu ta'e. Garuu ammas irratti range wanta kana barbaaduudhaatiif jechuudha. Filannoo lama qabna. Inni tokko maadha? Giraafii wanta kanaa kaasnee range isa barbaadudha. Inni lammaffaan immoo maadha? Inversii wanta kanaa barbaanne doomeen isa barbaanne sana booda range isa kana ta'aa jechuudha. Kana jechuun ko maal jechuudha? Domain of f jechuun is equals to maal jechuudha? Range of f inverse jechuudha. Inni kan biraan immoo range of f jechuun maal jechuudha? Domain of f inverse jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa nuti inversii functionii kanaa barbaanne doomeenii isaa yoo barbaanne karaa biraatiin maal jechuudha? Range wanta kanaa barbaanne jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa maal goona jechuudha? Inversii wanta kanaa barbaanna jechuudha. Inversii barbaaduudhaatiif maal goona? Y is equals to dhaatiin bakka buusna f of x keenya. Is equals to 3x plus 1 divided by x minus 2 taati jechuudha. Sana booda maal gochuudha? X fi y bakka wal jijjiirraa jechuudha. Kana jechuun x is equals to 3y plus 1 divided by y minus 2 taati jechuudha. Sana booda maal haa goonu? Kana qaxxaamuraa baay'isu. X times y ta'a jechuudha. X times y minus ishii kana immoo kanatti gaafa baay'isnu minus 2x taate jechuudha. Is equals to 3y plus 1 arganna jechuudha. Sana booda maal goona? Warra y qabu gar tokkotti sassaabna, warra y hin qabne immoo gar tokkotti sassaabna jechuudha. Kana jechuun x times y ishiin kun gaafas dabartu minus 3y is equals to 1 plus 2x taate jechuudha. Ishiin kun immoo gaafas dabartu. Asitti akkuma argitan kana common factor y qabu. Too isa alatti baafne y into x minus 3 is equals to 1 plus 2x taati jechuudha. Sana booda ishii kana toositti fide y kana kophaatti hambisuudhaatiif maal gochuun qaba? Over x minus 3 over x minus 3 jechuun qaba karaa lachuu. Then y is equals to 1 plus 2x divided by x minus 3 taati jechuudha. Sana booda ishiin kun eenyu faana wal qixadha jechuudha? F inverse of x faana wal qixadha jechuudha. Amma gaa asirratti doomeenii f inverse of x barbaanne jechuun range eenyu barbaanne jechuudha? F barbaanne jechuudha. Kanaaf iyyuu doomeenii f inverse keenya is equals to maal ta'a? Real number ta'eetu eenyuutiin alattidha. Oddootti functioning kun undefined ta'u. Functioning kun immoo oddootti undefined ta'uu barbaaduudhaatii fi isa jalaa kana qixxeeta 0 taasisna jechuudha. Kana jechuun x minus 3 is equals to 0 jechuun x is equals to 3 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu gaafa gatiin x 3 ta'u functioning kun maal ta'a? Undefined ta'a. Sababii kanaatiif egaa doominiin functioning kana maal ta'a jechuudha? Real number without positive 3 ta'atii jechuudha iddoo kanatti. Inni kun immoo eenyu faana wal qixadha jechuudha. Neerra range f keenyaa wajjiniitiin wal qixadha jenneerra iddoo kanatti. Kanaaf iyyuu rangein functionii kana maal ta'a jechuudha? Real number without 3 ta'a jechuudha. Iddoo kanatti answeriin keenya C irra kan jiru kana ta'atii jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 13ffaa irra kan jiru mootiin ilaallu. Maal jedha? Which one of the following is true about signum, absolute value and the greatest integer functions jedha. Waa'ee functionii kan sadanii dhugaa kan ta'e kamidhaadha. A irra kan jiru maal jedha? Signum function of x is equals to plus or minus absolute value of x. Signum function of x is less than or equals to greatest integer of x. C irra kan jiru absolute value of x is equals to x times signum function of x
D irra kan jiru maal jedha? Signum function of x is less than greatest integer of x jedha. Asirratti amma isa kana deebisuudhaatii fi signum function jechuun maal jechuudha? Absolute value function jechuun maal jechuudha? Greatest integer function jechuun immoo maal jechuu akka ta'e beekuun nurra jiraata. Mee jalqaba irratti signum function of x jechuun maal jechuu akka ta'e ilaallu. Signum function of x jechuun akka barattanitti jechuudha. Positive tokko ba'aa jedha. If x is greater than 0. Gatiin x greater than 0 dha taanaan jechuudha. Signum value of x ni qixxeetaa meeqa ta'a? Tokko ta'aa jedha. Inni kan biraan 0 ta'aa jedha. If x is equals to 0. Inni kan biraan negative tokko ba'aa jedha. If x is what? Less than 0. Value x immoo less than 0 dha taanaan jechuudha. Negative tokko ba'a. Kanaaf iyyuu rangein signum function keenya 1, 0 and negative 1 dha. Kana qabadha. Inni kan biraan absolute value of x is equals to maal ba'a jenneerra? X ba'a jenneerra. If x is what? Greater than 0 yoo ta'e. 0 ba'a jenne. If x is equals to 0 yoo ta'e. Akkasuma immoo negative x ba'a jenne. If what? X is less than 0 yoo ta'e jechuudha. Inni kan biraan greatest integer of x kan jedhu immoo jira. Greatest integer of x kuni is equals to maal ba'a? An integer number that is less than less than x dha kan jedhu. Iddoo kanatti kuni greatest integer yookaan immoo integerii isa guddaa jechuudha. Greatest integerii ta'eeti iddoo kana z jedhuuti. But it is less than or equals to maali ta'uu qaba? X ta'uu qaba. Less than x ta'eeti isa guddaa jechuudha. Fakkeenyaatiif 3.14 otoo jennee jechuudha. Greatest integer of 3.14 otoo jennee intigeriin inni guddaa garuu 3.14 dha gadi ta'e eenyudha? Positive 3 ta'a jechuudha. Inni kan biraan fakkeenyaatiif immoo toon negative 3.14 otoo jennee immoo jechuudha. Negative dha iddoo kanatti immoo jechuudha. Negativni 3.14 dha gadi ta'e inni guddaan meeqadha? Negative 4 dha jechuudha iddoo kanatti. Greatest integer jechuun immoo bifa kanaatiin ta'a jechuudha. Amma egaa maalitti haa dhufu? Choice keenyatti immoo isiniif haa dhufu. A irra kan jiru kun maal jedha? Signum function of x is equals to plus or minus x dha nuun jedhe. Iddoo kanatti ilaalaa signum function of x maal jenneerra? Tis positive 1 dhufanneerra. Yookaan immoo 0 dhufa yookaan immoo negative 1 dhufaa jenneerra. Kana jechuun signum value of x is equals to maal ta'a jenneerra? 1, 0 and negative 1 ba'a jenneerra. Inni kun eenyu faana wal qixxaata nuun jedhe? Plus or minus absolute value of x faana wal qixxaata nuun jedhe. Nuti immoo negative isaa dhiisni positive masaa qofa fudhannu asirratti. Absolute value of x. Inni kun immoo eenyu wajjin wal qixxaata jedhe? Positive x 0 and negative x faana wal qixxaata. Isa kana akkuma jirutti qabadhaa jechuudha. Amma asirratti ilaalaa gaamma iddoo kanatti gatiin x greater than 0 yoo ta'e x ba'a nuun jedhe. Fakkeenyaatiif gatiin x 5 too ta'e absolute value of x keenya meeqa ba'a jechuudha? 5 ba'a jechuudha. Asirratti garuu meeqa ba'a? Positive tokko ba'a. Kanaaf iyyuu kun maal ta'uu danda'u jechuudha? Ansarii ta'uu danda'u jechuudha. Wal qixa miti waan ta'eedhaatiif jechuudha. Inni kan biraan C irra kan jiru kan immoo alaala. C irra kan jiru kuni maal jedha? Absolute value of x jedha. Absolute value of x is equals to maal ba'a? Kana akka barannetti x 0 and negative x ba'a. Iddoo kanatti kuni if x is less than greater than 0, if x is equals to 0 and if x is less than 0 ta'e jechuudha. Inni kun eenyu faana wal qixxaata nuun jedhe? X times signum of x faana wal qixxaata nuun jedhe. Is equals to jenneeti gaama iddoo kanatti. Signum of x jechuun maal dandeera? Waanii ba'anne times x qaba iddoo kanatti. X. Signum of x ni yoo maal ta'edha kun? If x is greater than 0 ta'e jechuudha. Inni kan biraan signum of x 0 ba'a jenneera. Yoo maal ta'e? Yoo x qixxeetaa 0 ta'e. 0 times iddoo kana maaltu jira? X jira. Yeroo itti baay'isnu 0 taate jechuudha. If x is equals to 0. Inni kan biraan negative 1 ba'a jenne signum of x jechuudha. Yoo maal ta'e? X less than 0 ta'e. Then times x gaafa jennu immoo maal ta'a jechuudha? Negative x taate jechuudha. Then if x is less than 0 yoo ta'e jechuudha. Amma laala kuni maadha? Wal qixxaateedha jechuudha. Kanaaf iyyuu ansariin keenya inni sirriin C irra kan jiru kana taatii jechuudha. Inni kan biraan iddoo kanatti B irra kan jiru kun maal jira? Signum of x is less than or equals to greatest integer of x dha jedha. For all x is less than or equals to 0 jedhe sirratti.
Amma asirratti signum of x kan jennu kun yeroo hunda gatiin x keenya less than 0 dha taana maal ba'a negaativa tokko ba'a. Negaativa tokko. Fakkeenyaatiif signum of negative 5.5 jechuun is equals to meeqa ba'a? Negative 1 dha kan inni ba'u jechuudha. Amma iddoo kanatti gatii x kana otoo waan barbaanne fudhannee jechuudha iddoo kanatti. Fakkeenyaatiif otoo meeqa fudhanne otoo negaativa 5 fudhanne. Negaativa 5.5 otoo fudhanne ammas. Greatest integer of negative 5.5 immoo is equals to maal kan isheen baatu? Negative 6 baati. Asirratti gaafa ilaala negative 1 is less than or equals to negative 6 nuun jechaadha. Kun immoo ta'a hin ta'u. Kanaafiyyuu biirra kan jiru kun yeroo tokko tokko dhugaa ta'uu danda'a, yeroo tokko tokko immoo soba ta'uu danda'a. Fakkeenyaatiif kan isin cheek gootanii yoo dhugaa ta'ee inni dhugaa dhattanii bukkee darbuun sanarra jiraatu jechuudha. Kanaafiyyuu kunis maal ta'a? Soba ta'a jechuudha. Fakkeenyaatiif iddoo kanarratti kun maal ta'eera? Soba ta'eera. Iddoo tokko tokkotti maal ta'uu danda'a? Dhugaa ta'uu danda'a. Biirra kan jiru kunis immoo bifuma kanaatiin soba ta'a jechuudha. Less than or equals to kan jedhu kana less than galchee waan ta'eef innis sanumadha jechuudha. Kanaafiyyuu ansariin keenya sirriin siirra kan jiru kana taati jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 14 kan jiru moo ilaallu. Asirratti maal jira? Let f of x is equals to x minus x square and g of x is equals to 1 over x. Then what is g of f of 1 over x nun jedhe equal to blank nun jedhe jechuudha. Kana jechuun amma asirratti jalqaba irratti maal barbaaduu qabna? Ishii keessaa kana barbaaduu qabna. F of 1 over x kan jettu kana jechuudha. F of 1 over x jechuun f of x keessatti bakka x 1 over x galchii jechuudha. Kana jechuun bakka kana 1 over x galchina jechuudha. Minus bakka x square kanas 1 over x galchine the whole square ta'a. Is equals to maal ta'a kuni 1 over x minus 1 over x square taati jechuudha. Kana arganne jechuudha. Sana booda tushii kana walirraati hir'isne x square too fudhanne jechuudha. Hawaaxaashii sana booda x square divided by x taati. X times 1 immoo x taati. Minus 1 taati jechuudha iddoo kanatti. Sana booda maal barbaadinu jedheema g of f of 1 over x barbaadna jechuudha iddoo kanatti. Kana jechuun immoo bakka g of x keessatti jechuudha bakka x f of 1 over x galchina jechuudha. Kana jechuun g of x keenya kanadha. 1 over jenneeti bakka x kana gaa maal galchina jechuudha? F of 1 over x galchina jechuudha. Inni immoo maal dandeera? X minus 1 divided by x square dandeera. X minus 1 divided by x square dha jechuudha. Kana jechuun immoo is equals to maal taati? X square divided by x minus 1 taati jechuudha yeroo garagaltu. Kana jechuun wanta biraa waan godhe hin qabu. 1 divided by x minus 1 divided by x square jechuudha miti. Divided by x minus 1 divided by x square. Kana jechuun immoo maal gochuu dandeenya? Yoo barbaanne garagalchuu hin dandeenyu kan 1 times jenni x square divided by x minus 1 jechuu dandeenya. Kana walitti baay'isnu immoo kana arganna. Kanaafiyyuu aansariin keenya sirrii irra kan jiru kana ta'a jechuudha. Inni kan biraan gaaffii lakkoofsa 15 irra kan jiru moo ilaallu. If f of x is equals to ax minus b and f inverse of x plus 1 is equals to 1 over 2x plus 2 for each x is an element of real number nun jedhe then what must be the values of a and b nun jedhe asirratti. Valuun a dhaa fi b meeqadha? Amma value a fi b kana argachuudhaatiif jechuudha jalqaba irratti f inverse of x plus 1 beekuun nurra jiraata jechuudha. Eenyurraati? Kanarraati. Kanaaf iyyuu gaamma isa beekuudhaatiif jalqaba irratti f inverse of x keenya barbaadu. Is equals to f inverse of x kana barbaaduudhaatiif gaamma jalqaba irratti maal gochuu qabna? F of x kana y dhaatiin bakka buusuu qabna. Y is equals to ax minus b dhaatiin jechuudha. Sana booda x keenyaa fi y keenya maal gochuu qabna? Bakka wal jijjiiruu qabna. Kana jechuun x is equals to a times y minus b taatii jechuudha. Sana booda warra y biraatii qabu gar tokkotti warra y biraan qabne immoo gar tokkotti sassaabannu. Kana jechuun x plus b is equals to a times y taatii jechuudha. Sana booda y qofaatti hambisuudhaatiif karaa lachuu eenyuutiif irra? A dhaatiif irra. Then y is equals to x plus b divided by a taatii jechuudha. Kuni f inverse of x keenyadha. Sana booda gaammaddoo kanatti immoo maal nu jedheedha? F inverse of x plus 1 is equals to 1 over 2x plus 2 dha nu jedheedha.
Sana booda gamma f inverse of x plus 1 kan argachuudhaatiif jechuudha. F inverse of x keessatti bakki x kana maal galchina? X plus 1 galchina jechuudha. Sana booda bakki x kana x plus 1 gaafa galchinu x plus 1 galchine sana booda plus b divided by n is equals to eenyu faana wal qixxaata jechuudha amma 1 over 2x plus 2 taati jechuudha. Sana booda otoo ishee kana akkasitti barreessuu hin dandeenyu x divided by a plus 1 plus b divided by a is equals to 1 over 2x plus 2 kan jedhu jechuudha. Sana booda erga bifa kanaatiin barreeffannee booda by polynomial function equality immoo fayyadamne jechuudha. Yookaan immoo equality polynomial function fayyadamne jechuudha. X over n kuni 1 over 2x faana wal qixxaachuu qaba. Kana jechuun coefficient of x fi coefficient of x maal ta'uu qaba jechuudha? Wal qixxaachuu qaba jechuudha. Asirratti egaa coefficient of x isa kanaa meeqadha? This 1 over a taati is equals to maal ta'uu qaba? 1 over 2 ta'uu qaba jechuudha. Functioniin kun lama maal ta'uudhaatiif? Wal qixxaachuudhaatiif jechuudha. Sana booda asirraati gaafa gati a barbaannu kun lama yenna walitti baay'atu a is equals to positive 2 arganna jechuudha. Inni kan biraan immoo 1 plus b divided by a kan jennu kun qixxeetaa inni faana wal qixxaachuu qaba? B faana wal qixxaachuu qaba jechuudha. Maal ta'uudhaatiif? Functioniin kun akka inni wal qixxaatu ta'uudhaatiif yookaan immoo akka dhugaa ta'u mirkaneessuudhaatiif jechuudha. Isheen kun b dha. Sana booda bakka a kana immoo meeqa galchuu dandeenya? 2 galchuu dandeenya. Maaliif arganneerra waan ta'eef. Sana booda 1 plus b divided by 2 is equals to 2 taati jechuudha. Ishii kana immoo tunasitti fide. Sana booda kana ta'uun qaxxaamura baay'isee maal taati? 1 plus b is equals to 4 taati jechuudha. Sana booda b keenya argachuudhaatiif kophaatti waan kana maal godha? Achan dabarsaa jechuudha. 4 minus 1 is equals to positive 3 taati jechuudha. Kanaafiyyuu ansariin keenya maal ta'a jechuudha? A lamadha. B'n immoo 3 dha jechuudha. Sana booda D irra kan jiru kana ta'a jechuudha inni immoo. Egaa viidiyoo kana irratti qabadhee kan ansariin midhaadhee kana fakkaata ture jechuudha. Viidiyoo keenya paartii xaanu irratti immoo egaa gaaffii lakkoofsa 16 irra kaasne haga dhumaatti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Egaa warreen gaaffilee kana bifa PDF-tiin barbaadanii Telegram chaanaalii keenya irratti argachuu dandeessu. Isas immoo @qubee academy jettanii search yoo gootanii bifa salphaa ta'etti Telegram chaanaalii keenyatti dabalamuu dandeessu jechuudha. Egaa subscribe gochuudhaatiin, like gochuudhaatiin, share gochuudhaatiin nu deeggaraa jedha. Haga viidiyoo xaanu irratti wal arginutti nagaa.